kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkam jirtu nagaa jecha obboleettiin keenya fuuldura kanatti viidiyoodhaan argitan tun torbaan lama dura gara biyya Itoophiyaa Saawud Arabiyaa irraa galte erga gara biyyaa galte immoo naannoo eerpoortiitti waan isii mudateetu jira saamichi hanni gowwoomsuudhaan irraa hatameera hanna raawwatame kana immoo afaanuma isiitirra karaa kamiin akkaataa kamiin irratti raawwatame waan jedhu san irraa dhageenyaa kallattii mangara isiitti sin dabarsa. Maqaa keetii fi biyya irraa galte rakkoo isin mudate san ibsi. Maqaan kiyyaa ta'ee baatu furaadhama. Biyya Saawud Arabiyaa irraa gara Itoophiyaa dhufe. Gaafa ji'uma kana keessa gaafa guyyaa 14 jechuudha. Halkan dhufe halkan achi badhee isaa 11tti bu'e. Halkan kana immoo tasa bu'ee arabni tasa tikeetti naamuranii bakka riippoortii yookaan immoo maatiin eegu laalee jennaa ollaan irraan dhabe namni waliin jira nama islaamatii nama dura wal beenu maqaan isaa Sayidaa Qaasim jedhama. Magarshiinatti duraan baasoola sararaan baafadhee ture. Achiin isa ollaan irratti argee jennaan dubbisee achi naqee baruu dandeetta achi buutee qaalitti nageessee makiinaan yaabbiftaa jedheeni achiin hayyeenaan jedhee ganama bilbilee achi ga'ee jennaan sa'aatii 12tti dhufee karra boodeetti na fuudhee shaanxanaa qabee taaksii as keessa kanaa yaabbannuu jennaan as keessa hattuudhaan jedhe warri taaksii boota taaksiin boolee keessa jiru hattu siin jedhe taaksiin warra wayiin jirti achi keessa kan numaa yaabbannuun jennaan as keessa hattuudhaan jedhe gara biraatti achi yaanee yaabbannaaf achi taaksiin nagaan jirti kunni hattuudhaan jedhe kan boolee keessaa hayyee jennee walumaan deemne dafee deeme bakka roobni illee jira shaanxaa kana isa baadhate shaanxaa kana sirraa fuudhee shaanxaa guddaadha kiiloo 50 akkas qabata ceekumarra baadhatee deeme achi namoonni gadi buuse lafumarra harkisuus yoo yaadaniin dafee na jalaa deemanii akkasitti fiiguu beela dhabeessu utuma dubara deema utumaa deemu namoota 4 wayiitti dhufne dhiira fi dubartiidha dubartii 2 fi dhiira 2 dubartii gurguddoodha namuma islaamaa fakkaatanii afaan oromoo dubbatan guutunuu achiin anaa galuu baga nagaa hangatti naan jedhanii isaan kararratti eeganii kana siin jedhan kararratti eeganii walumatti makamne baga nagaa hangatti naan jedhanii nullee bartana fuudhuuf dhufee na jedhan takka wahiin jirti harkatti immoo waan qabatan isaan afaan harka duwwaadha ofumaa bara shaanxaan keenya nu jalaa hafee boordeelanii fudhatan nuun jedhanii isii fuudhuu dhufee nuun jedhe tokko haadha mana kiyyaati jedhe achi keessa namichi tokko jechuudha. Achi isii tana qeebaluu dhufee baga nagaa hangatte atillee suudii dhufte isillee suudii dhufte bara jedhee natti haasa'e yoo akkana isaanii walitti makamnu immoo konkolaataan wayiillee kararraa guurtee dhaabattee jirti. Achuma bira dhaabatti konkolaataan. Boolirraa achi siinee daqiiqaa 20 akkas deemuudhaan. Miilaan achi baatanii jechuudha. Miilaan achi baanee konkolaataa san bira yoo kennu hayyee koottaa kaatanuma yaabbattanii eessa deemtan jennaan qaalitti deemna jedheen Sayyidaan kun hayyee koottaa walumaan deemna nullee Adaamaa gallaa jedhee shaanxaa qabanii konkolaataa duubannaa kaayan. Jarri tun jechuudha. Isuma waliin ta'anii. Sayyida waliin namichi tokko fudhanii kaayanii. Eessa galtan jennaan Shaashamannee galadhee Sayyidan. Haga qaalitti isin geessina nama kennaa miti wal gargaarra akka kana waliin gargaarre maal wal gargaarra jedhanii achiin duuban nama 4 yaabbannee isaan shifeera fi namichi tokko fuulduraan ta'anii deemnee yoo xiqqoo deemnu immoo tiraafikiin asitti nama qaxxaa namni tokko bu'uun dirqama jedhan. Shufeeratu kana jedhee isin buuse nama kana. Shifeera fi kan shifeera bira taa'u kanatu waliin haasa'e. Kan namichi gaabbinaa taa'u. Dubartoota 3 fi Sayyidaa kana wajjin nama 4 ta'anii duubanteen. Achi ana bu'aa mooreessitu ture namicha tokkotu biraa bu'e. Biraa bu'ee ka'ee kan shifeera bira taa'u kun xiqqoo achi deemee dhaabeef hin deebi'ee ammallee xiqqoo daqiiqaa 5 akkas yoo deemnu. Gabbinaa jiru bu'ee jechuu dura. Ammallee daqiiqaa 5 akkas yoo deemnu. Ana musitu bu'ee Sayyidaa duubatti ilaalee. Hayyeena bu'ee Sayyidaan hin bu'ee konkolaataan kaasan. Hayyee dhaabaa fi jennaan afachumee naan jedhanii amma natti na jaanjisanii nama 4 natti haasanii waraqaa wayii muratta karaa ittiin deemtu. Karaa ittiin dabartu. Amma naannoo sani fagaattanii turtan jechuudha. Xiqqoo masiine. Makiinaan socho'ee. Waraqaa wayii muratta naan jedhanii atii fi isillee jedhan takka wayii alaa dhufte. Silaman bu'aan jedhanii gannu buusanii bakka sibiila uumamallee maashiniin isin qabatanii gurrarrallee warqii na baafatanii harkarrallee mormarrallee na baasanii baaspooraa fi birrii 200 kan ofiin kennan.
Okay, jarrumaan tun Jarrumaan achi keessa. boorsaa xiqqoo qabannaan dhiisi kanallee qaba. Yeroo kana Saayidaan bu'ee karatti hafe. Sayidaa ganne xiqqoo deemne. Ashi. Sayidaa dhaabaa fi odumaan jedhu afachi faccatti illee buutaa asumatti illee dhufanaan jedhanii. Achi gadi bu'ee paaspoora bichaa boorsaa keessaa fudhanii kumaanaa kennan. Ofumaa sii kennan. Kumaanatti kennanii. Achi ganna buusanii achi booda waan ta'e hin beeku. Sayida illee addaan banne koomatti hafeen yoo. Inni dhufe. Yoo xiqqoo irratti dukkanaa'ee xiqqoo of beeku immoo. Dukkante yoo irraa siqu isaan irraa fagaatan. Achi poolisii wayiitti himeen jennaan taargaa qabattee naan jedhee konkolaataa qabanne jedheeni. Achi booda bakka ariifannoota na dhukkubee yaala. Qabeenyi mee as keessatti si jalaa badee as keessatti maal fa'aa qabeenyi si jalaa as keessatti badee jarri fudhattee deemte? Qabeenyi achi keessatti badee boorsaa xiqqoo harkaa qabu tana keessa kaashiin qaba. Sharafatiin jechuudha. Riyaala Suudii birrii 2,000 qaba. Silkii wahiillee qaba. Silkii lama 700 miti birrii Suudii. Riyaala 700. 700 qabiti silkii lama hin jirti. Takka immoo kan itti fayyadamu hin jirti. Waliigalatti silkii 3 harkaa qaba jechuudha. Bilbila 3. Bilbila 3. Shaanxaa kiiloo 50 kana keessa illee maashinoonni hin jijjiiranii. Bakka waliigalatti riyaala Suudii 700 akkasiin taakayii qaama bitadhe illee. Kana guutuu wanta kanatti hin kennine baasoora tokkitti naa kennanii 200 immoo kan ofii naa kennan. Riyaala Suudii 7,000 fi 500. Okay. Waliigala kasi jalaa fudhatanii jechuudha. Okay. Kana fudhatanii achumaan miliqanii ati san booda hin dhibamte. Achi booda na dhukkubee namootuma kararra deemantu kararra na kaasanii bakka baankii wayii na geessanii. Achi maallaqa wayii akkaawunti irraa hin qabaa yoo qabu beeketti sanaa baasanii akkasitti geggeessan isaan na gargaara. Karaa saniin namnummaan achi jiru si geggeesse jechuudha. Mee namoonni si duubatti hafan obboleeyyan teenya biyya alaa jiran kanarraa maal baratanii ergaan isaaniif dabarsuu barbaaddu fi ergaan qaama mootummaatiif ati dabarsuu barbaaddu maalinni? Ergaan ijoollee biyya arabaa jirtuu fi dabarsuu barbaadu akka nama amannee amantaa fakkaateeti amma inni kana shawwade nama islaamaatii majlisa keessa hojjedhaa naan jedhe immoo markaza quraanaa wahiillee achi keessatti argee waliin qara'aa turre markaza maqaan isaa markaza hikmatul anbiyaa jedhama achi keessatti argee bakka nama gaarii nama amantaa jabeessu fakkaata kanaaf nama amanuu gaarii miti nama ofii nama foon namatti dhiyaatu yoo ta'in hin amanina of eeggannaa godhaa jechuu barbaade obboleeyyan kiyyaa. Immoo qaama seeratti illee hawaasa kiyyallee akka naa hordofamee namichi kun naa qabamee yoo qabeenyi kiyyallee naa galuu barbaade naa galuu baates namni biraa akka miidhamne na boodan jechuudha. Kanaaf na hordofaa jechuu barbaade. Suuraalee yeroo san inni teelegiraamaa fi maaliin si barreessaa ture san suuraan nama kanaas hin jiraa jechuudha. Hin jiraa suuraa hedduutu jira. Ayyee galatoomii ulfaadhu. Baga rabbii fayyaadhaan biyya kanaan si ga'ee gara fuuldurattis hojjetteen argattan jijjiiramta. Homaa miti kunis ni darba. Qaamni mootummaa akkuma amma argaa jirtan akkuma amma dhagaa jirtan guyyaa adiin ilmi namaa saamamaa jira. Guyyaa adiin immoo hattuun karaa kanaan xaarii isiin waggaa tokko guutuutti xaarte kan saamee ofii ittiin badhaadhaa jira. Kanaaf qaamni mootummaatis naannoo eerpoortiitti to'annoo hordoffiin barbaachisaan osoo godhame fakkeenyaaf viidiyoon guyyaan isiin seenti sun achirratti guutumaan guututti mul'ata waan ta'eef wanni namni kun godhe kanaaf karaa saniinis kaameraadhaan hordofamuu hin danda'a qaamni seeratis kallattii kanaan isaanis himannaa isaanii banataniiru karaa kanaan hin laalama jennee yaanna galatoomaa ulfaadha.